Wajjirri dargaggoo fi ispoortii magaalaa Adaamaa wal dorgommii gannaa gosa garagaraan eegalchiise. Dursaan garee barnoota leenjii fi dorgommii wajjira dargaggoo fi ispoortii magaalichaa obbo Jaalataa Margaam bara 2018 wajjirichi bulchiinsa magaalaa waliin ta'uun iddoowwan sochii ispoortiif oolan qopheessuu fi leenjii garagaraa kennuun gareewwan ispoortii sadarkaa garagaraatti ga'umsaa turuu himan. Bona darbee jechuudha leenjiiwwan garagaraa laachaa turre gosa ispoortii 18tiin leenjii garagaraa laachaa turre. Leenjiin kun kan laatamu iddoo garaagaraa irratti akkaataa umurii isaaniitiin jechuudha. Umurii ittiin qoqqoodnee ilaalla. Umurii 8 irraa kaana. 8 jenna, 10 jenna, 13 jenna, 15, 17, 20 fi 20 olitti kan leenjiin laatamu. Leenjiin kun wirtuuwwan leenjii 200 oli magaalaa keenya keessa kan jiru kun yeroo hundumaa leenjiirra jiru nuti immoo akka waajjira dargaggoo ispoortiitti ni hordofna. Gommii gannaa kanaan ispoortessitoonni wirtuulee 155 irraa kan hirmaatan yoo ta'u bunyaa atileetiksii, kubbaa miilaa fi saaphanaa dabalatee gosoota ispoortii 16 kan gaggeeffamu ta'us ibsanii jiru. Wirtuun leenjii kun kan akka maashaal aartii. Maashaal aartii jechuun kaaraatee, tukaandoo, wushuu, ITF, WTF kan jedhamudha jechuudha. Kubbaa miilaa, kubbaa saaphanaa, kubbaa harkaa, kubbaa kachoo kan jedhaman hundi ni jiru jechuudha. Kanaaf gosa ispoortii 16, gosa ispoortii 21 keessaatti gosa ispoortii 16 dorgommiin ni jiraata jechuudha. Gareewwan guddattoota bal'inaan horatamaa jiran kunneen egeree kilaboota magaalaa fi biyyattiif murteessoodhas jedhanii jiru. Daa'imman xiqqaatii kaasee amma guddaatti carraa dorgommii gara fuulduraadhaaf kilaboonni dhufanii filatu, wirtuuwwan leenjii garaagaraa ni filatu, akaadaamiin Itoophiyaa keessa jiran, kan naannoo jiran, akka biyyaatti jiran as keessaatiin ni filatu. Itti gaafatamaan gurmuu dargaggoota magaalaa Adaamaa dargaggoo Oliifan Girmaam kaayyoon dorgommichaa magaalichatti sochii ispoortii lafa qabsiisuu fi guddattoonni iddoo hin malle akka hin oolleef ta'uu ibsan. Kaayyoon dorgommii kanaa inni guddaa fi inni ijoon akka magaalaa Adaamaatti imaammataa fi tarsiimoo ispoortii lafa qabsiisuu fi misooma ispoortii guddisuu hojii guddaan hojjetamaa ture jira. Kana milkeessuuf keessawuu iddoo oolmaa dargaggootaa akka magaalaa keenyatti kutaa magaalaa Jaanii fi aanota 19 kan irratti mijeessamaa kan jiru ta'uu isaati. Keessattuu dargaggoonni keenya barumsa isaanii irraa deebi'an barattoonni keenya waliigalaan guddattoonni iddoo hin taane iddoo hin malle suusii garaagaraatiin akka hin qabamne. Magaalichi sochii ispoortii hawwataa taasisuufis iddoowwan shaakalaa fi giddugalaawwan bashannanaa qopheessuun haala mijataa uumeera jedhanii jiru. Kana iddoo oolmaa dargaggootaa keessattuu bulchiinsi magaalaa kan hojjete siitii areenaa karaa adda ta'een akka Itoophiyaatti kan fakkeenya ta'u hojjetamee dargaggoota keenyaaf guddattoota keenyaaf banaa ta'ee jira jechuudha. Dargaggoonni magaalichaa hirmaannaa sosochii ispoortiin cinatti hojii tola ooltummaa gannaa irratti hirmaachuun biyyaa fi hawaasa isaanii akka gargaaranis gaafatanii jiru. Dargaggoonni keenya guddattoonni keenya hojii tajaajila lammummaa gannaa kanarratti karaa adda ta'een hirmaachuudhaan hojii tajaajila lammummaa gannaa akka milkeessisan ergaa koo dabarfachuun barbaada. Leenjistoonni gareewwan garagaraa tokko tokkos dorgommichi jaalalaa fi hariiroo hawaasummaa cimsuun cinatti maqaa gaarii magaalaa fi naannichaa kan ol kaasu ta'uu dubbatan. Dorgommichi baatii tokkoof kan turu ta'uunis ibsamee jira.